أنا نبرون كوني خلي قلقلا جماعة وربر جنامسي أكاس باي ناني نامي قدوم أشاي شير كده وري أبي جيب وري أبي فارس مو إنك جبسي عندهم دينار جنيه جسوني إنتوري إيه عادني لكن تركان فرقتهم تركان فين موتهم إثيوبيا أبي أحمد الرا فرقتها إنتور international community reaction إنجيل إنتور أقدر برخاتني يجي تشوفي جالو بدو بتشوف بروح عن الرتي برون كون قندال أمريكا رابط خدا جاي قاعدة أنكوني دبلوماتو أمريكا تي ولتلو فين كاب ورخي بيخرج جاي خبر رسمال جدا إرد الدبي موتهم إثيوبيا أمريكا كذا شطورته دبلوماسي ربكو جرت خلانا قاتين فردا والمريادا لبون نما بدو خديرتو لوكاسي خد أبتو كونس إرجمت دا إنه كونس إثيوبيا كرداني كريس كونس أك أبي أحمدي والدبته والجلود الدبي بيجا جلد دبته تو إرجمان دا فيلتمان وفي أبي أحمدي والدبته نيجي إثيوبيا ترمبا مال تتوجرا ما تجابين أبي أحمدي إثيوبيا يعشوجر ستريتلي دبته كابنا متى جابين أبي أحمد فلاسة ما أيون تكمل جرسيت أيون سياسات توكني نموني تديكون سمو تديكو كابن بكو جدور كابن waan guddoo balleessuu danda'anii jedha namoonni xixiqqoon sammuu xixiqqoo qaban bakka guddoo ta'ennaan waan guddoo balleessuu danda'anii carraan Itoophiyaa waan akkas tana fakkaata maalti ta'a ture Itoophiyaa irdedeebiin kadhatamtee dadhabdee Ameerikaan abdiirra kuttee garamitti dhufuu jirti gar tarkaanfii itti fudhachuu tarkaanfii kun hagan qofaa miti gaazexaan kun akka dubbatutti tarkaanfiin ittaan ka Itoophiyaa irratti tolfamuu danda'u security support gaafa Afrikaa kanaaf birri guddoo kenniti Itoophiyaan deeggarsa nagaa eegumsa biyyattiiti beessa sunin dhowwattee international monitor fund fi world bank war kan irratti tarkaanfii goote beesse gogsu jechu mootummaan Abiy Ahmad uumat birat acceptance isa duwwatau addunyaatti walii gala wanni diqqoo tokko inni jiru warra waliin carris kana warra ambeeloftee todun kan mala dhufsun diaspora bebeeloftoo suni beesse arma kadhatan tana walti qaban isiin waan tagariin beelofteem yaa'u baqattee Ameerikaa dachaate taaftallee baqattee deebitee jechu diplomaasiin Ameerikaa kan qofaa miti Ameerikaanii gandi kee deemtee lafa sodaachiftuu miti Ameerikaa fi Itoophiyaan Ameerikaa fi Abiy Ahmad biyyiteen nu akkana suma Itaalii lakkan goone tokkummaan looyoo mormirra kutanii dhiitatan oolaalleen akkasuma malee Itoophiyaa fi Ameerikaan garaagarummaa isaanii sitti malaan injiraan jaldeessi injiraan walii guuraa miti injiraan guuree kan ilaaltan taate kan qubir keeyyate jaldeessi injiraan ijjeesamee takko birratti Itoophiyaan Ameerikaaf injiraan hin geettu jechuudha. Lubbuu fi toruuf ammoo maal godhan seeta garee namummaa hin qabne jechuun namummaaf dhiibboo hin qabne gartee buddeenumaaf jiraatu yookaan fokkoraan jiraatu takka walitti qabanii Itoophiyaan biyya kanaati biyya keessan seenii dhaqanii caffarsiisa. Warri ammoo caffarsiisuu jiru kun maal seetan? Gaaf Tigraay namni dhumatee Oromiyaa bakka gargaraan namni du'e namni du'u hin qabu jedhanii uummati nama boo'u firiir ba'u namni du'u qaba jedhee warbitta imbaasii Ameerikaa duratti firiir ba'aa turfaa. As gaachoo xiggeechuu danda'u dhagaye. Poolitikaa deemaatiif poolitikaan Abiy Ahmad dhufee walti tuuti. Maqaa gargar malee kitaaba yuunu barreessee Biraanu Naggaa waan dubbataa yoo gartee nama lakkaattee jaarolee dargii baay'ee jaaroleen izeemaa tun hedduun isii gaazexeessitoota lofiin hin jetti beektaa hedduun isii wata dargii loltoota dargii gaazexeessummaa murra kun kan maani qofa digirii taniin bibikkatti maani hin jetti Itoophiyaan nu qofaa itti barbaafattee caffartee baandara Itoophiyaa gumnaa itti waaqiftee baandara Ameerikaa mangubirree. Look, maal agarsiisa waan kun kan jedhu irraa soo barbaade baay'ee gabaabsaatiin keenya deemaa jira. Itoophiyaan bara dargii booda post dargii Itoophiyaa olaaltu michuu Ameerikaa gaarii turte. Michuu qofa osoo hin taane bilookii East Afrikaa kana keessatti allaayii jabduu turte bara Mallee Zeenaawaa jechuudha. Haga Hayilamaariyaam bulchuutti. Hayilamaariyaam gaaf ture pirezidantii Ameerikaa guddichi Ameerikaa jechuun super power addunyaa kanaa dhufee Barack Obaamaan Itoophiyaa daawwate. Isayyuu bara Oromoon protest gochaa ture jechuudha. Gaaf sana haga diktaatara turtullee haga namichuu turte. Amma tuffatamtee look maal jedhama foreign policy kanarratti tarkaanfiin kun jedha strategic shift maal michummaarraa gara adversary yookiin diinummaatti hariiroon Itoophiyaa fi United States gara masaanummaatti guddachuu isaatti kaasee so by the way dhiibbaan kun dhiibbaa TPLF yookiin Oromoon qofti gochaa jirtu miti nama diplomaasii keessa beeku tokko dubbisaan ture beektaa warri East blockii kana keessa jiran kun riijimii Itoophiyaa kana hin jaalataniidha baay'ee ollaan Itoophiyaa marti hooggansi Itoophiyaa wajjiniin wal mufatanii fedhii irraa hin qabaniidha. Abrahaamsin qofaa miti bitta qondaaltota Eertiraa kan Itoophiyaa waliin qoqqobbir kaa'uu danda'an jedhan kana ji'oota muraasaan dur bitta gamtaan Awurooppaa qoqqobbir kaa'e Itoophiyaa Keeniyaa fa'aa bitta harkitti baase gaafa riizooluushinii Yuunaayitid Neeshin dura dhiyaatu. Namni Itoophiyaa muk maaliin tuqan kan ta'ee jira jechuudha. Kanaafuu muummichi ministeera Abiy Ahmad lubbuun nama kee jirtu hundi dhiitatti malee Ameerikaan qabdennaan galsidhe jinnii fi Ameerikaan tokko jaalatti tokko jinnii taate jirti Itoophiyaan dhaaduun lafin bulchan ilaali Itoophiyaan dhaadachadatti nu dhaadacha baandeera gumnetti maaniyetti aandergaachoo xiggeefaanii warra birrii iyyeessa ergantanaan Abiy Ramadee yookaan aktivistoota warratan sunuu dubbachuu dhiiftee jechuudha. Ameerikaan bultii dhiyoo keessatti tarkaanfii jajjabaa akka dabarsitutti eegam gaazexaan akka